Sabontuun ammallee hiciitii faayoo jaarsa duraanii faayoo gabbaafte jechuudha. Jaarsa duraan faayoti jettee amma immoo gabbaafte jechuudha. Amma erga jaarsa faayoo gabbaafte jaarsa duraanii faayoo gabbaafte kun hiciitiidha. Jiraa fi faayoo wal lolchisiisuudha jechuudha. Jaratti wal dhiisuun hedduu. Seenaa faayoo tokko yaadadhe. Seenaa faayoo bara jiraa wal baratanii akkitti wal baratanii tokko yaadadhe. Gaafa sabontuun hiciitii faayoo jaarsa duraanii gabbaasaa jettu faayoon yeroo sana akkamitti akka jiraa wal baratanii ijoolleen gaafatan na fakkaate. Karaan isaaniitti wal baratan karaa FBT na fakkaata. Seenaa sayyaadadhe. Ijoolleen kun maal keessa taranii har'a rakkoo meeqa keessa darbanii har'a kana gaan ka jedhu tokkotu natti dhagame isinii galee. Dhugaa dubbachuu fi iddoo takka maqaan jiraa miti namni gaafa walitti dabalamu jaarsaa miti jechuudha. Ilmoo qabaate namni gisee amma waan wal dho'isu hin jiru. Jaarsa miti jechuuf isin jedhee seenaa isiisan yeroo san ijoolleen gaafate na fakkaata akkaataa inni itti jiraadhan isiintu wara akkaataa dheeradha baay'ee maal jechaa ture inni yeroo san jechuudha. Kun seenaa isaaniiti. Sabontuun immoo dhiisaan jirtu jechuudha. Wal qabanii jiran akkatti wal qabanii jiran sabontuu fi faayoon. Yoo isiin asii waan tokko maal jettu sabontuun faayoon asii waan tokko dubbattu sabontuun qabde jala buute jechuudha. Wal qaban ka yookaan sitti fuudhee ittiin yookaan jaarsi kee kan icciitii wal baasuuf baay'ee taaggalaa jiran. Waraana addunyaa yookiin meeqaffaa sanirra jiran jennee haa murteessinu. Ashama harka fuunee jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii caanes nagaa qabata. Alhamdulillah galata Rabbi. Akkuma beekamu har'a mootiyyuu waa'ee faayoo, waa'ee sabontuu, waa'ee jiraa, waa'ee jaarsa faayoo kan duraanii. Namni lafa kanarratti gaafa jireenya kee keessa galuu hedduu gaafa sochoosuu qaba jedha. Namni tokko hin tuqamaa mitiire namni tokko hin tuqama. Gaafa tuqamu miirri isaa miidhama sabontuun tuqamuun isiisuun miira guddaa sochoosa waan guddaa sochoosaa jira. Wantoota kanarraa isin maal barattu? Kamtu sirriidha kamtu sirrii miti ka jedhullee isinitti isin murteessuu ni dandeettanii. Ani gaafa laalu namni gaafa tuqamu bakka namni duraan tuqameen beeku miti. Fakkeenyaaf sabontuun namaa wal loltee hin beektu. Hin beeku ani garee irratti yoo wal lolan hin beeku garuu miidiyaa kanarratti kan beektanii nama wal loltee nagarree miti. Faayolleen nagarre faayolleen hin jirtu. Garuu ammi isaa waraanni isaan bana waraana akkamiin akkanatti fakkaatetti sabontuun akkamitti dura kana xuuxi ka jettu amma jaarsa duraanii jettee dubbatteerti. Oka jaarsa miti nama isin maas gabaabamtee namni jaalallee dhabe ijoollee waggaa 12 irratti iyyuu jaalallee negerti. Gizee ammaa kuni waraana addunyaa tokkoffaan jettanii jaalalaadhaan namni wal jaalataa wal dhiisaa wal fuudhaa wal hiikaa kanaa miti jechuudha. Amma yoo faayoon jaalallee duraanii footoo wajjin kaanii maal jedhan maal akkasuma miti irra jaalalleen duraanii bare ka duraanii saba yaa bara isuma dhugaa jaalalleen duraanii footoo bicha hojjetaa shalawiyyaa sii bitaa bitoo sii bitaa maastikaa sii bitaa jaalallee duraanii akkas. Amma isheen nama biraa yookiin edit godhuu danda'ama hin beekamu. Namni gaafa aarawaa balleessa sabontuun haadha eebuutitti akkasitti dhaadatte suni faayurraan dhaabatti jedhellee yaadeen beeku asaana. Akkas isin jechuu barbaada jamaa kiyya. Aariitu kana hunda fida jechuudha. Aarii waan singoone qabdu bakka madaasi fiddii miira biraa keessa si galchaa miira biraa keessa si seensisaa. Bakka kanaaf namni gaafa waa hin tuqin gaafa tuqe waa baay'ee balleessa. Waa baay'ee balleessa jechuudha. Waa baay'ee keessa seene jechuudha. Miiralee garagaraa garuu kuni jaarsi isii duraan illee na fakkaanne jaalallee ta'uu danda'a yookiin immoo photoshoppii isa jedhan footoo editii godhamu fidamee nama biraa maddi kaa'ame qinibbir godhanii kaasuu hin danda'an.
isini galee kaasuusaanis gochuu hin danda'ama salphaamatti jechuudha. Amma jiraan yookiin waan kun dhuguma soba ka jedhamullee garuu akkamitti soba yeroo ammaa kana namni gaafa wal jaalatu tokkoffaa namni gaafa wal jaalatu jechuudha maal godha gaafa jaalatu hiciti guutuu walitti himata ilmoo yoo qabaatte ilmoo himata jaalattee yoo qabaatte jaaladhee dhiisee qaba deebi'ee mootuyyuu jaarsa duraanitti illee gargar hubata jaarsa duraanitti gargar ba'ee ilmoo takka irraa qaba ilmoo lama irraa qaba yookiin immoo akkanumatti wal gadhiifne yookiin immoo maal jenne kuni hundi haga beekutti dhiirti amma itti seentu isilleen immoo wanna burnaan dhokanne akkamitti itti seena ka jettu itti dhagama isini galee akkamitti wanna burnaan taane wanni kun burjibte bultii keessa seena jetteetti ni yaaddi ilaalala akkas jettee yaadde jechuudha akkanumatti isin jettee wanna miti bakka gaafa yaaddu bakka teettee yaadde kophaa isitiitti yaadde anama fakkeenyaaf gaafa dhaaru jechuu dhugaa isin gaafa dhaaru gaafa kophaa kee haasa'utu jira namni bakka gaafa nadhabaam yookiin immoo jaalalleen isii tokko bultiidha si barbaada maal jedhaa ka jedhee bakka taa'ee yaada jechuudha bakka namni suni taa'ee yaada taa'ee gaafa yaadu bakka waan kana malata hinima guutuu nama jaalatetti jechuudha nama jaalatu kanatti guutuu isaa itti hima jechuudha guutuu isaa akkasisin jechuu barbaade waa'ee faayootii fi waa'ee sabontuu tirra kan kaane kana geenne jechuudha ani wanta kana isin dhaama ijoollee hordoftoota chaanaalii kiyya kan taatan nama gaafa jaalattan gaafa dhugaan jaalatte iccitii isa tokko illee dhoyse iccitii kee tokko itti heerumtaa murteessitee karoora baafattee inni leessi fuudha garuu dhiirri amma nama Allah waalame murteeffattee gaa jette rakkoo kee wanni inni boru dhaga'u har'an dhoyse hin dhoyse si jaalate si jibba hin deeman kootamaan rakkoo qaba haa hemi ani yookiin ilmoo qaba ani yookiin heerumee jira ani yookiin akkasii ani yookiin heerumne ani yookiin wanti ati hin himne amma siidhaamoo jaarsa heeruddoon taane mana qaba jettee lafa qaba jettee dhiiratti himen Senegal man ani mana qaba ani lafa qaba jettee dhiira si jaalatutti himin malee icciitii gara bira waa takka isan dhoyse gaafa mana qaba lafa qaba jettee ni mootuyyuu inni qabeenya sallaala qabeenya sanii sitti dhufa Senegal qabeenya sanii sitti dhufa qabeenya sanii waan sitti dhufu qabeenya hin taraa jaalalli mootu hin dhumu qabeenyi hin dhuma namni wal jaalate namni rakkina irratti namni hiyyummaa irratti walitti dabalame yoomiyyuu taanan inni achuma yaada namaan kutaa akkati ta'anii jechuudha akkatti teettee gaafa yaadda bakka yaadda waan godhu heddisa waan hin hundisa bakka teettee yaadde himte jechuudha maaliif yoo dhoyse akkam godha jettee ufiin haasoftaa beekte dhoyse akkam godhaan hintu bakka anuma amma yaadni naan kutee jira bar yaadni na gizee tokko tis bakka namni hin jiraa miti gizee tokko yaadni siin kutaa akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyya asumarratti dhaabaa kuni jireenya namaan deebi'u faayoon jaarsa qabaattee jaarsa qabaatu baattee inni isii jaalata taananii wanni jaarsa duraanii kan jiraatu ta'e faayoon ilmaan kana lamaan dhaltee jaarsa duraanii sanatti qaateen galtu faayoon ilmaan kana gattee isa duraan jaaladhe sababa sabboontuun hiceeti jabaattee fi itti gala jettee hin himtu kuni wallaalumsa yookiin immoo sabboontulee miira keessa galurraa waan san gochuu dandeetti akkamitti hammammaatitti dhaabatuu didanii kana washtashkarakara odoo gabaabbattanii des nama jedha garuu immoo hojiirratti hojjedha rakkoon qabu ani isiniin jedhee jira rakkoota kan qabu akka feetanitti hojjedha hojii keessanii piraanki nu gootanis nu dhiiftanis yookiin wanni kun gizee tokko gaafa laalu immoo piraanki illee natti fakkaata gaafa laalu jechuudha an viidiyoo keessumarratti dhaabaa ama viidiyoo biraatti walitti deemnatti